Ashama harka fuunee ollee oltanii daawwattootaa fi hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabanne isinitti himna. Oduu galgala kanaa kan isinitti himu ani Lammii Sireeti. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru furuuf mariin siyaasaa barbaachisaadha jedhe Ministeerri Dhimma Alaa Ameerikaa. Ministeerri Dhimma Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed wajjin onkololeessa 25 guyyaa kaleessaa marii bilbilaan taasisaniin dhimma waldhabdee biyya keessatti deemaa jiru furuuf mariin siyaasaa barbaachisaa ta'uu irratti waliin mari'atanii jiraachuu Ministeerri Dhimma Alaa Ameerikaa beeksisee jira. Marii bilbilaan taasisan kanarratti Antoonii Bilinkan waldhabdee kutaalee Itoophiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiran furuuf marii siyaasaa barbaachisaadha jedhee dubbachuu waajjirri ministeera Dhimma Alaa Ameerikaa beeksisee jira. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi Antoonii Bilinkan wayita bilbilaan haasawanitti dhimma hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa akka dhimma ijootti irratti haasa'uudhaan biyyi isaanii Ameerikaan waliigalteen kun hojiirra akka ooluuf ni tumsitii jedhe ministeerichi. Akkasumas dhimma muddamaa gaafa Afrikaatti dabalaa dhufe irrattis mari'achuu isaanii ministeerri Dhimma Alaa Ameerikaa kun ibsee jira. Magaalaa Adaamaatti shakkamtoonni yakka nagee sobaatii fi nootii maallaqaa maxxansuun shakkaman to'annaa jala oolanii jiran. Shakkamtoonni yakka nagee sobaatii fi nootii maallaqaa adda addaa maxxansuu keessatti hirmaachaa turan magaalaa Adaamaatti to'annoo jala ooluu ministeerri galiiwwanii beeksisee jira. Shakkamtoonni kunis to'annoo jala kan oolan hordoffii ministeerri galiiwwanii damee Adaamaa taasiseen yoo ta'u, shakkamtoonni lama magaalaa Adaamaa keessatti nagee sobaa adda addaa nootii maallaqaa abbaa 200 chaabbaa sobaa dhaabbilee mootummaatii fi dhuunfaa ragaa barnootaa sobaa waraqaa eenyummaa gandaa waraqaa hayyama konkolaachisummaatii fi sanatoota sobaa adda addaa qopheessaa kan turan to'annaa jala oolu ministeerichi beeksisee jira. Itoophiyaan liqii maallaqaa Suudaan kibbaatiif liqeessuudha dhageenye. Maallaqni Itoophiyaan Suudaan kibbaatiif liqeessite kunis doolaara miiliyoona 738.26 bal'ina oduutiif Lubee Girmaa. Itoophiyaan liqii doolaara miliyoona 738.2 Sudaan kibbaaf kennuun ishee gabaafame. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee afuraffaa har'a gaggeesseen waliigaltee liqii doolaara miliyoona 738.2 mootummaa Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa gidduutti mallatteeffame raggaasisee jira. Liqiin kun Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa daandii wal quunnamsiisuuf kan oolu yoo ta'u, daandiin kun daangaa Itoophiyaa irraa ka'ee hanga Sudaan kibbaatti kiiloomeetira 220 kan dheeratu ta'uun isaas ibsamee jira. Waliigalteen faayinaansii kun caamsaa bara 2023 kan mallatteeffame yoo ta'u, manni maree ce'umsa biyyaalessaa Sudaan kibbaa ji'a waxabajjii darbe raggaasisuun isaas ni yaadatama. Waliigalteen liqii kun yeroo boqonnaa waggaa 5 kan qabu yoo ta'u, waggoota 10 keessatti kan deebi'u ta'uun isaa ibsamee jira. Akkaataan liqiin kun itti deebi'us kaashii maallaqaan yookaan boba'aan yoo ta'u, biyyi liqii fudhatee boba'aadhaan kan deebisu yoo ta'e baasii mataa isaatiin hanga poortii Sudaan geessuun dirqama ta'uun isaa heeramee jira. Filannoon pirezidaantummaa Ameerikaa gaggeeffamaatii jira. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa marsaa 47ffaa ganamarraatii jalqabee gaggeeffamaa kan jiru hoggaa ta'u, morkattoota paartiilee lameenii Doonaald Tiraamp fi Kaamaalaa Haaris gidduutti gaggeeffamaa jiruun Doonaald Tiraamp duula filannoo kanaan Ameerikaa kutaalee akka Michigaan keessatti kan dursaa jiru yoo ta'u, filannoo guyyaa irraa gaggeeffamaa jirtu keessatti Doonaald Tiraamp yoo filatame kufaatii dinagdee Joo Baayidanii fi itti aantuun isaanii Ameerikaatti fidannan baraara jechuudhaan rakkoolee bara aangawoota kanatti dhalattee hunda kan furu ta'ullee dubbatee jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota GMN oduun galgala kanaaf GMN irraa isinitti himnee kan hanga ammaatti hordofaa turtanii qopheewwan GMN afaan wajjin turtii gaarii.